Ark fuunee babaaruuf fayyaa jenna jaalatamtoota kabajamoo qophiiteen ta'uu saalee tabarkum lamaaf 22tiin taguyyaa lammeessootii walitti deebina jirra ardhaan majjaafuur barkum lamaaf 22 odeeffannoon teen tabarkum lamaaf 22 qophiin odeessaalee sanbatti xiqqaa yeroo dabru sanii dhiyeessine har'a taguyyaa lammeessootii waggaa tokko guutuu waliin imali jechuu dandeenya ammallee qophii sa'aatii tokkoof turu yookaan sagantaa odeessaalee sa'aatii tokkoof turu walitti deebina jirra anguyyoo arabba jirmaati yoon ingidaa mirgaan abrahaam birruu bitaan isa waliin turra akkuma baratam dhimmoota oromiyaa ilaallatan Itoophiyaa ilaallatan dabre ammoo gaafa afrikaa kana irraa ilaallatan irra bal'inaan dubbachuuf walitti dhufne jirra bagduftan dhiiroo arda akkuma baratamee toopikii gargaraa qabanne jirra oromiyaatiin itti fayyadna oromiyaa keessatti haleellaan finxaaleeyyiin amaara bakka akka gojjabaateetti fufee jira godinoota wallaggaatiif horoo guduruu wallagga keessatti manneen gubachuu namni jiblaan ijjeefamuu dabalatee waan dhugaa deemuu jira tan bal'imna irraa somna tabiraa biraa lama farratti immoo lammiileen Keenya Saudi Arabiyaa kutaalee garaagaraa keessa jiran manneen garaagaraa keessatti dararamaa jiru dararaa kana keessa daa'imman haawwan maanguddoonnii fi dargaggoonni keessatti argamanii waan san irratti gaazexaan yookiin barruun Al-Ain jedhamu mootummaalee dubbisee waan godaantota Itoophiyaa keessumaa lammiilee Oromoo ka Saudi keessa jiran irratti waan odeesse qaba odeessa gara mootummaa fi gara godaantotaa jiru qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Bareedo. Gama biroon gabaabsinee kan ilaallu dhimma haleellaa yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti diroonii fi humna qilleensaatiin raawwatamaa jiranidha. Jiraattota iddoowwan garaagaraa irraa odeeffannoo arganneen keessumaa Harargee Lixaa, Shawaa Bahaa kana keessatti gara Wallaggaa akkasumas Walloo irra deddeebiidhaani. Haleellaan diroonii fi humna qilleensaa qaama mootummaa ofiin jedhuun raawwatamaa jiraachuudha uummanni himataa kan jiru kanumaan wal qabatee adda bilisummaa Oromoo illee ibsinni cibbana baasee ni jira dhimmoota kanneen irraas kan waliin dubbannu ta'a. Hammalee illee gaafa Afrikaa irraa biyyatti Suudaan qiyaamaatti itti jabaattee jirti bulchaan isaanii hammaan tanan gorka qabu muummichi ministeera Abdalla Hamdok Ango gadhiisuu murteessee jira garee waraanaatiif garee siviilii biitaan bulchaa ture dhiibbaan garee waraanaatiin irra godhama Abdalla Hamdok Ango irraa bobbaaftee jirti gaafa Afrikaa raafamutti fufee jira biyyatti xiqqoon goomteedhaan Suudaanii fi Keeniyaa turte Keeniyaa keessallee haleellaan gara Al-Shabaab haleellee dabalatee lubbuu namoota ja'a galaafachuusaa dubbatama Suudaan irra bal'inaan irra dubbanne jirra gar tooppikii keenya jalqabaa dabarra namni ammoo nu daawwachuu barbaadan Facebookii, YouTubeii akkasumas Televiziyoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork warri argattan waliin turaa jenna gara topic jalqabaa dabar haleellaan finxaalee Amaaraatiin Oromiyaa kutaalee akka jalqabamuu jabaatee itti fufee jedhanii yeewoon maalti jira dhimma kana yeroo dheeraadhaaf irraa gabaasaa turre irraa akka waan ajandaa OMN qofa ta'etti iyyuu miidiyaaleen biroon keessumaa kan gara biyya keessaa jiran nurkatti ilaalaa turaniiru miidiyaalee ala kana jirantu aga tokko hawaasa kanaaf uummata ta'a sagalee ta'aa jira malee egaa godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaan faannoo fi milishaa Amaaraatiin qaama mootummaadha kan hidhachiisee bobbaasu qaama mootummaadha kan haala mijeessu haleellaan qaamolee kanneeniin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru ammas itti fufee jiraachuu guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun dhala namaa darbaa jiraachuu qabeenyi hedduun saamamaa hedduun mancaa hedduun barbadaa jiraachuu odeeffannoon guyyuu garasii argannu ni mul'isa aanaaleen irra jireessaan gocha kanaaf saaxilamanii jiran Kiiramuu Amuruu Giddaa Ayyaanaa Guutuu Giddaa akkasumas kanneen maqaa hin dhoofne Jaardagaa Jaarteefaatti illee cehee jira Abee Dongoroofaatti cehee jira aanaan keessuma Wallagga Bahaa waliin gaheera jechuudhaaf si dandeessisa haleellaan kuni iddoowwan kanneenitti ammallee nagaan akka hin buune uummanni guyyaa guyyaadhaan dararamaa argaa akka jirudha kan odeeffannoon qabnu kan mul'isu keessuma haala gara Horroo Guduruu Wallaggaatiin jiru kanarratti Abrahaam illee jiraattota dubbisaa ture mee Abrahaam fancarraa kenna torban darbe waa'ee haleellaa godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu keessatti waan ta'edha kun amma kan laalaa jirtan kun gandoota 21 aanichi qabdu keessaa ganda Cilatti jedhamu keessatti waan raawwateedha torban darbe gabaasa jiraattota obeeffachuun gabaasne keessatti gara namoota 100 lakkaa'amanii ajjeefamuu manni 3,000 caalu aanaa Amuruu keessa gandoota baay'ee keessa gubachuu gabaasne turre gandoota aanichi qabdu 21 keessa gandoota gara caalaa keessa manni buqqa'ee akka jiru gariin uummataa magaalota aanaa akkasumas magaalota xixinnoo aanichi qabdu keessa qubatee akka jiru warri hafan immoo daggalatti daatanii akka jiran gabaasne turre gochaa sukkanneessaadha aanaa Amuruu keessatti kan raawwate viidiyoon kun kaleessa galgala karaa dhalatoota godina sanaa fi aanaa sanaatti kan naga'e
namooti baay'een mana keessa mana wajjin akka gubatan fa'a viidiyoo sukkanneessaa argaa turre. Qabeenyi isaanii saamamee gara naannoo Amaaraatti aanota naannoo Amaaraa kan godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutiin waldaan geessanitti fe'amaa akka ture dhageenye turre. Viidiyoo namoota keessaa akka malee sukkanneessaa akka ta'e tokko keessaa gara caalaa isaanii haga daran sukkanneessaa ta'e keessaa dhiifne ka namoota mana keessatti gubatanii isin daawwachiisuu barbaada. Isin jeekuu danda'a daawwattoota keenya miira sanaan akka ilaaltan isin hubachiisu. Aanaa kanatti namni mana wajjin gubachuu qofa osoo hin taane dubartooti maatii keessaa haga nama 5 bakka tokkotti yeroo ajjeefaman ture. Ajjechaan aanaa Amuruu keessatti raawwate kun namooti akka loonitti cibsamanii bakkitti qalaman turanii jiranii. Egaa waan kana haga yoonaa bulchiinsi aanaa waan jedhan qabu. Waa'ee dhalattoota naannichaa aanaa Amuruu fi gandoota baadiyyaa baay'ee keessaa buqqaanis waan dubbateen qabu. Gabaasii tibbana bahaa jiru keessuma gara Wallagga Bahaati miidiyaaleenis naannoo kana waan dhaqqaban natti hin fakkaatu haga yoonaa OMN qofadha waa'ee aanaa Amuruu fi jaardagaa jaartee keessatti ta'aa jiru ka gabaasaa jiru. Yaa akka waliigalaatti viidiyoo asirratti isaan agarsiifnu kana viidiyoo gan irra maamtu jira baay'ee ta ilaalchaaf namatti hin tolu miidiyaaleen dabarsuuf waan hin eeyyamneef hedduu isaanii gamum tokko irra isaan agarsiifnu malee wanni jira kan fakkaatti Oromiyaa guutuu wanni kun Itoophiyaa keessatti waraanii jalqabee dhiibba namirraan ga'ee namni dhumatee jedhanii gabaasuun ka jalqabame ammaan ta'u waggaa tokko bal'inaan guutee jira. Oromiyaa keessa waggaa 3 darbe waggaa 4 darbe eegi muummichi ministeera Abiy Ahmad garan godhuufis wanni Oromiyaa keessa deemuu jira waan kan irraa din qabdi turte. Haleellaan kun uummata Oromoo Wallaggaa haalli Oromiyaa jiraatirra bal'inaan jalqabee haleellachi jalqabame callees gul'uufee Oromiyaa kutaalee hundi gaaga'u jalqabee jechuudha. Kibbaaf lixa keessa waan akkana daawwachaa turre. Amma ammoo guutuu biyyatti waliin ga'uu jira. Oromiyaa bakkitiin nanqatiin jirtu bara jaarraa 21ffaa keessa dhalli namaa dhalli sunu Oromoon uummati bulchaa jedhan sadarkaa kanatti lammiileen ilmaan nama biddaan gubatin akka loonii cibsifamanii qalaman laalu caalaa wanni nama gaddisiisan jirtu wanni nama bochaaleen hin jirtu ammoo uummati keenya agamma wanni kun akkan taate gocha akkana kun adoomamuu jiru omutti dhagaamuu dhabuuni yeroo tokko tokko ilmi namaa kun yoo rakkoon irra deebite qunnama turte yoo dhiig nama argaa dhufu yoo waan namaamtu argaa dhufu desensitized taabeta itti dhagaamuu dhiiftamma dureef namaallee agarree ina doodda adoodee jira uummati Oromoo adoodee jira biyyattiin guutuun adoodee jirti uummati Oromoo moor waan adoodina fakkaata omunutti hin fakkaatam namee duuni viidiyoo tan akkanum laalee rip 3 letters qubo jechuun leetarum sadeen suniin namni agatti dhaamatanii deemanii jechuudha. Wanni kun immoo namni cufti maatii qaba, dhaal qaba, riyya qaba, fir qaba. Maatii teen cufirra hin dhaqqabne safety hin qabnu warra du'eef rabbiin araaramin jenna. Ka'umsi waan kana maal yeroon waan kana isaan waan qulqulleeffachaa turtanii fi wanni aleellaan kun akkamiin raawwatan fayyadanii yoo odeeffatan. Ka'umsi waan kana yeroo garagaraatti dhalattoonni naannoo kan OMN fi ibsaa turanillee akka isaan nuun jedhanitti humnoonni faannoo fi milishaan Amaaraa garasitti bobbaafamee jiru kun lafti angariin garas jiru lafa keenyadha qaama naannoo Amaaraati jedheeti kan inni yaadu wallaggi lafa keenyadha jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf hoggootaa fi haasa'aa turaniiru gareen Asaaminoo Tsiggeefaa irra deddeebiidhaan kan isaan dhaadataa turan wallaggaa hin fudhannaa wallaggi lafa keenyadha qaama Oromiyaa ta'e itti fufuu hin danda'u jechuudhaan dhaadataa turaniiru kanadha kan isaan amma ji'oota muraasa darbe keessumaa fulbaana darbe irraa eegalee kan isaan hojiitti hiikaa jiranii egaa aanaaleen isaan hin fudhanna jedhanii bifa kanaan uummata Oromoo irraa duguugaa jiranii aanaalee hedduudha keessumaa haleellaan kun jabaatee kan keessatti gaggeeffamaa jirutu aanaalee 6-7 akkasidha malee sanaa ol akka ta'e aanaalee Wallagga Bahaa hundumaa keessatti iyyuu sadarkaa qaqqabuu irra gahee jira jechuudha gochuun ka'umsi waan kanaa kanadha dura lafa babal'ifannaa lafaati kanaaf ammoo sababa kan ta'ee jiru mootummaan qaamolee kanneen shaneetu ittiin isinitti seenaa shaneettiin haleeltuu jedhee hidhachiisee jajjabeessee akka isaan hidhataniif jajjabeessee uummata irratti gadhiisuu isaatu sababa ijoodha jechuudhaan hawaasni irra deddeebiidhaan ibsataa ture jira.
Egaa amma kan dhumaa jirus kan gocha kanaan miidhamaa jirus akka waan qaama wal lola keessa jirutti qaamni wal lolu yookaan qaamni walitti dhukaasu akka waan du'e akka waan isaan miidhaa walirra geessaniitti faa yeroo himantu dhaga'ama gama mootummaatiin akka waan hawaasni nagaan gocha kanaan hin miidhamneetti ibsamaa ture kanaan dura. Amma maanguddoon viidiyoo kanarraa argitan nuun kan nuti dubbannu caalaatti viidiyoon kun wanti inni dubbatu ni jira. Maanguddoo mataa aarri umuriin isaanii 80 gadi miti yoo sanaa ol ta'e malee uummanni waan ta'aa jiru kana qe'ee gubataa jiru kana hundumaa viidiyoowwan kanneen irraa wanti inni hubatu ni jiraata jenneeti kan yaannu. Egaa Wallagga Bahaa keessattis garmalee babal'ateeti kan jiru gochi kun addis standard torban tokkoon dura aanaa guutuu giddaa qofarraa namni 80 haga 100 ta'e gocha kanaan sababa kanaan buqqa'ee jiraachuu wanti inni gabaasanii jira. Guyyaa lamaan dura immoo OBN waan kanaan wal qabatee gabaasni dhiheesse tokko ni jira. Hammam gabaasni OBN dhiheesse kun dhugaa jechuun miidhama hawaasa kana haga taate tokko mul'isuudhaaf kan danda'e ta'us dhugaa uummata kanaa immoo deebisee gara dabarsuudhaaf yaaliin inni taasisanii jira. Kanarraas hin dubbanne. Guyyoon maali ka'umsa waan jedhe gabaabsee kaasu irra deddeebiin waa'een ka'umsa kanaa kaasa turre. Akeek yookiin dantaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanneenii wasadi tokko jibbiinsa irra madda. Oromoo biyya san keessatti arguun barbaadan lafa Oromoo arguun barbaadan qabeenya Oromoo mataa ol qabatee jiraachuu danda'u arguun barbaadan. Kanaaf duulli kutaa Oromiyaa alatti illee bakkee Oromoon jiru hundumattuu deemaati jira. Lammaffaan immoo saamicha qabeenya amma waan luutiin waan qabeenya gochaa jiran qabeenya fudhatanii deemuu danda'an fudhatanii deemanii qabeenya beeyladaa qabeenya loonii kare'oo ka horii waan qaban hundumaa fudhatanii deeman fudhatanii deemuu hin dandeenye immoo distract godhan hin balleessan. Bakkee baay'eetti qayyeen qonnaan bultootaa gubatu argaa jirra jechuudha waliigalaan. Sadaffaa irratti immoo wanni isaan walumaa galatti itti deemaa jiran weerara lafaati. Weerara lafaa jechuun akka ati jette aanaaleen hangarii gadi jiran sulula Abbayyaa kana maandheeffatee humni Amaaraa leenji'aa jiru akka jiru dhagaa ture baay'ee warri makalaakaa illee kana beeku keessaan nutti himaa turani. Humnooti Amaaraa humna finxaaleeyyii sulula Abbayyaa keessatti yeroo dheeraaf leenjisaa akka turan ammallee leenjisaa akka jiran. Humnoota kana immoo keessumaa gammoojjii Oromiyaa kan godinaalee Wallaggaa naannoo Amaaraa wal daangessan gara Iluu Baabooriin naannoo Dhidheessaa garee durumaa erguma Abiy Ahmed gara aangootti dhufe as humnooti kunneen naannoo daangaa kanaan Oromiyaa irratti waraana labsuuf akka turan durii qabnee hinuma beekna. Akeeka amma Horroo Guduruu keessatti uummanni kan himatu warra kana keessaa humni waraana mootummaallee nu waraanaa jira ka jedhu. Warri mootummaallee waan kanarratti deebii kennaa jiran. Bulchiinsi aanaa homaa jechaa jiru, bulchiinsi godinaa homaa jechaa jiru. Moora amma gabaasa OBN irraa ka jechaa jirtu shaneedha. Badii shaneeti jechaa. Adoo achitti shanee itti deebinaar irratti wanni tokko jal sararee uummata keenyatti immoo qabnu. Haleellaan godhamuu jiru kunini laftii Wallaggaa lafteenna jedhanii uummata Wallaggaa yookaan uummata Oromoo bakka inni jirutti rukutu kajal qabanii waan akkana hargine nulleen dargaggeessu markan jedhate waggaa 3 yookaan 4 Abiy Ahmed kan keessaa jiru uummati Amaartilleen hin turte Oromolleen hin jira Tigreen uummati sabaaf sablameen 80 biisuun kee jiraachuu waggaa 28 yookaan waggaa 27 bara wayyaaneen bulchite keessatti garee finxaaleeyyii Amaaratan isi laf gaafatte nami jeeftin garee isi laf gaafatte biigooltin garee isi laf gaafatte waraan duultee nam balleessite man gubdee nam qaqqaltina garee jechuudha bara kana garee. Kanaafu waraan Oromoo irra godhamuu jiru waraan biyyatti irra godhamuu jiru waraan mootummaan sponsor godhu wanni nuufi ragaa waliin jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed garee Amaaraa hidhachiisee sponsor tolchee uummata biyyatti duguugu irratti argamaa jechuudha. Sirni Minilik piroojeektii Minilik jaarraa 18 keessa jalqab kan itti milkaa'in uummata Amaaraa bobbaasee ka Oromoo balleessuu jiru ka Oromoo goolaa jiru sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed bobbaasuu jechuudha. Qalmi tanaaf finxaaleeyyii Amaaraa hoomachuu hin dandeenyu. Fuul dura dhugaa jirtu walitti himuu qabna. Ijjeecha Oromoo irratti ta'uu jirtu daba Oromoo irratti hojjetamuu jiru direct involvement adoo hin taane sponsor godhee ka bobbaasee Oromoo balleessuu jiru sirni biltsiginnaa war maqaa Oromoo himata oppidiyoo biltsiginnaa ta'u ragaa waliin laf kaa'uu dandeenya jechuudha. Karoora kan keessatti gaafum jalqaba wanni kun adoo hin dhalatin dur adoo waraanni Tigraay kun deem xiqqoo tokko deemennaani gareeni finxaaleeyyii Amaaraa tun hiriiroot baate keessa dhaadannoo siifa hoqaa battaate dambidoolo politika lit Oromiyaa kan balleessu karoori warra dhaadannoo jir keessa dambidoolo politika tifa dambidoolo kan maaliif irratti xiyyeeffate godhanii uummata Oromoo
bara sirna Haile Sillaasee sun bara sirna afxanyoota kun ol ka'ee mul'atu kan keessatti Oromooti xiqqoo baratan kun uummata Wallaggaati jechuudha. Uummata Wallaggaa balleessi warri kaan Omoo keessa hin jiru. Karoori warra beeka kana. Tigree balleessi leela gobsi naachoo. Tigreen qawwee qabdoo Tigree dura balleessi Oromoo faan Omoo keessa hin jirtu. Oromoo keessa ammoo Wallagga balleessi Wallagga cabsi warri kaan Omoo keessa hin jiru. Kun project extension project suni waan ta'eef kanaaf Oromoo balleessuu jira. Ijjecha Oromoo godhuu jira namree faayuu daawwatan jaarsi gan 80 midhaan mani nama gubatee biddaan barbadaa jiraachuu OBN gabaasuun akkamitti hojjete laallee deebina yehuun dabar yaada jiraattota keessumaa Wallagga Bahaa anaalee akka guutoo giddaa fi naannoo san jiran keessa ka OBN hojjete sadaawwan walitti deebina. Mana kanatti ibda kaa'uu jalqaban. Ha ilmoo qabu ilmoo dhiisee akka jirutti hoon asiin karaa arjoo faca'ee horiin keenya bittinnaa'ee hammammaatti horii kuma tokko kan ga'u haalaan galin. Kabakka seenan hin beekin. Erga abaa shaneen dhufanii karatti baanii gumuziin butanii wallooni butanii aarii isaan irraan kan ka'e iddoo isaanitti bu'uu san dhabdee hawaasa keenya itti buute jechuudha. Manneen hin hafne horiis ni fudhatanii beenye loozii fi ruuzii haga gottonni manatti tuulan ni gubate jechuudha. Waan an qabu tokko hin qabu horiin isin babbadde waan tokko hin baafan ammucaa koo kan koo. Akkuma jalqaba irratti kaase gabaasa OBN kana keessatti qaamoleen garagaraan maqaa dhahamaniiti kan jiru. OBN ji'oota 4 sanaa oliif ji'oota 5 darban yeroo haleellaan kun raawwatamu hundumaa akka nama hin argineeti calliseeti kan ture. Amma guyyaa 2 dura gabaasa kana kan inni baasee jiru. Gabaasa kana keessatti rakkoo Wallagga Bahaatti mudatee jiruuf qaamolee sadiitu maqaa dhahamaniiti kan isaan jiranii. Finxaaleeyyii hidhattoota Amaaraa, hidhattoota sochii bilisummaa uummata Gumuz jedhaman kan Beeniin jedhaman sana jechuudha. Darbee immoo qaama mootummaan shanee ittiin jedhudha kan himatamee jiru. Uummanni maalidha kan inni himataa jiru akkuma afaan uummataarraa dhageenye. Gabaasa kana keessatti uummanni kan nu aleelee, kan nu buqqise, kan qe'ee keenyarraa nu barbadeesse finxaaleeyyii hidhattoota Amaaraa fi sochii bilisummaa hidhattoota sochii bilisummaa uummata Gumuzii jechuudhaanidha kan inni himatu. Qaamni egaa gabaasa kana qopheessee fi tarii gulaalaa fi gabaasaaf gulaalaan akkasumas dhaabbanni OBN immoo gocha kana shaneetti qabsiisee shaneetti achi qabee dhiheessuudhaaf haalli inni itti mul'isanii jira. Sila Abrahaam waliin haasaate turre haayilaayitii yookaan ilaala. News highlight amma badii shaneedha. Cuunfaadhuma ishee badii shanee jedha. Uummanni kan inni himatu kan nu fixe kan qe'ee keenya gube kan akka kanaan nu buqqisee nu balleessaa jiru. Hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa, faannoo fi milishaa Amaaraa akkasumas hidhattoota sochii bilisummaa Gumuzii jedheeti kan inni himatu. Asirratti garuu badii shaneedheeti kan inni dhiheessu OBN jechuudha. Kana jechuun ilaala yooduma xiqqaate illee amma qaamuma egaa dhalattoota sabichaati shanee haa jedhamanii waraana bilisummaa Oromooti jedha uummanni Oromoo nuti waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhu isaanis uummata Oromoof mirga uummata Oromootiif qabsoofnaa jedhu sababiin itti isaan akkasittiin uummata Oromoo kana mancaasaniifis wanta jiru nutti hin fakkaatu mirga uummata isaatiif falma malee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni uummata Oromoo bifa kanaan mancaasu arginee hin beeknu jarris uummannis akkana nu godhan jedhee yeroo inni himatu hin jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hojiileen hojjetaman tokko tokko jiraachuu ni malu. Egaa qaamni miidiyaa Oromoo jedhamu OBN bifa kanaan osoo badii hidhattootaa jedhee illee waan tokkodha. Badii shanee jedhe beekte. Asitti qaamoleen maqaa dhahaman qaamolee sadii inni garuu cuunfee kan inni kenneef shaneedhaafidha jechuudha. Bifa kanaan fireem gochuu irratti kan argamu miidiyaan mootummaa. Kun maalidha? Dantaa siyaasaa giddugala godhateeti jechuudha. Dantaa siyaasaatiif jecha miidhaa uummata keetii dhugaa uummata keessaa dhalattee dhugaa uummata gibira kaffalee gibranni kaffaluun immoo miindaan siif kaffalamu bifa kanaan gara dabarsuudhaaf yaalaa jira OBN. Egaa qaamni mootummaa gocha ofii isaatii hidhachiisee uummata irratti bobbaasee ofii isaatii eegalchiise bifa kanaan immoo dantaa siyaasaaf jecha gara qaama biraatti micciiruutu mul'ata. Yaa OBN nu amma wanni viidiyoo OBN fayyadamnee fi OBN Oromoof dhuga baaseef jechuuf miti jechuun ragumtee afaan uummata irra waan jira aksunu dhagaa hojii miidiyaan beenna OBN ammoo amali isaan beenna jechuudha. OBN jechuun miidiyaa dhufee dabra waliin gochinni dalagaa tur waggaa 27 dosan beeku baanne isan koommanna gaazexeessotillee ni sanuma warri gulaaltotillee ni sanuma. Of course walum waan beenuuf guddoo dhibin qabdu rakkoon hin jirtu. Dhuga uummata ammoo yeroo tokko waan tokkotti guddoo garas nyaataa jira. Wannumirra laala.
jechuumati jedheef haala OMN itti gaba OBN callaan itti gabaasa laala bira dabraa jechuu dandeenya. Amma ijjecha Oromoo irra godhamuu jira yeroo baay'ee finxaaleeyyiin Amaaraa daayirektii dhaqxee Oromoo attaak hagootu malee ijjecha Oromoo irra godhamchuuf ispoonsar godhee daldala oolchuu jira garee bilisiginnaati jechuudha. Kana afaan guunnee dubbachuu qabna. Nuu finxaaleeyyii dame tamiillee hoommachuu hin dandeenyu jechuudha. Finxaaleeyyiin qawwee hidhattee sochoosuun karoorii jalqabaa yoo maani Oromoo balleessu Oromoo cabsitee sirni durii deebisu kanaafuu diin kennaa jechuudha. Warri Oromoo cabsuuf qawwee qabatee Oromoo ijjeessuuftinu nuuf diin. Finxaaleeyyiin Amaaraa ammoo karoorii waan beennuuf diin uummata Oromoo hin amannaa jechuudha. Gochisaan hojjetanii miti haguddoo gara nu nyaatu. Garuu finxaaleeyyii uummata keenya qaqqaltee waliin gubdu OBN afaan Oromoo dubbachaa OPDO'n afaan Oromoo dubbachaa uummata Oromoo kajjeefamirra qoosuuni historically jechuun dhuga dubbachuuf uummata Oromoo kunini maal jedhan sangaan abbaa holaa sarkarraa baay'edhan. Akka nu jirruu fi nurratti taphachuu jiranii jechuudha. Akka nu jirru uummata adoo jeesanii adoo qalanii adoo gubanii oomutti hin dhaga'an inu mijjeessutti fufanii jechuudha. Borgana malee garumsi jeeftana dhufe positive ta'e miidiyaa uummata sagalee uummata paartii uummata hedee dhiyaataa jechuudha. Accept gootaanaan duuti tanteetti fufti. Kanaafuu gochi godhamuu jira dabii godhamuu jiru uummata Oromoo bira kan fakkaata OBN illee taanaan OPDO illee taanaan OPDO'n ammaan tan dhugaa uummata Wallaggaa baasuu fi mitachi kadhatti. Qumar siyaasaa taphachuu yoo namni Oromoo du isiin qumar siyaasaa ittiin shanee bileem gochuu ittiin shanee bileem godhuuf shaneen fakkeenyaaf shanee yoo wanne tan taate fakkeenyaaf shanee kara dhibii wanne dhan malee warrat olol odeesseef kijibo odeesseef hin jibban adoo kijibi nam jibbisiis taate wagga 27 guutuu waraan bilisummaa Oromoo abaara turanii uummata Oromoo jibbee jira adoo kijibi ololi nam jibbisiis taate wagga 3 guutuu shaneedhani gochiin dalagamin afaaniin bitta propaganda miidiyaadhis ilmi namaa qalanii nu agarsiisan shanii jedhanii kanaafu jibbisiisaan akkanan taatu dhugaan ammoo uummati keenya jira kan fakkaatti jechuudha. Gabaasa jiraattoti yaada jiraattota sana keessatti namni lammaffaan tokko maal jedha beektaa gareen shanee jedhamu waraana bilisummaa Oromoo jechuu isaati humnooti finxaaleeyyii Amaaraa fi Beenishaangul Gumuz National Liberation Movement gareen jedhamu dhufanii gaafa uummata waraanan humni shanee jedhamu uummatarraa jara kana waraane achi booda gareen tun dhuftee uummata nagaa kan lafarraa fixxee jedhee dubbata. OBN waan kana gabaasee jira viidiyoo kana irra deebitanii daawwachuu dandeessan. Tibbana miidiyaaleen mootummaa EBC haga Waaltaa OBN haga Addis TV miidiyaaleen biyya keessa jiru hundi ka mootummaas ka commercial TV jettu mara shanee waan jedhu duula akkasii eegalanii jiran. Gareen tuni sadi bulchaan godinaa amanee jira baay'ee bulchaan godinaa gabaasa OBN kana keessatti isiniif dhiyeessina taansine gareen uummata nagaa waraanaa jiru egaa rakkoo dantaa siyaasaaf jecha qaamota sadanuu waameera garuu humnooti finxaaleeyyii Amaaraa jedhaman kunneen caasaa mootummaa federaalaatii kaasee haga ganda baadiyyaa ana guutoo giddaa tuqaa waayyuu deeggaa godina Wallagga Bahaa keessatti hidhatanii walidhachiisanii uummata nagaa fixaa akka jiran dubbatee jira. Bulchaa aanaa sana eenyu maqaan isaanii obbo Alamaayyoo Tasfaayee nama jedhanan suura viidiyoo isaanii gadhiisiitii walitti deemna. Uummanni godina keenya 128,028 200 ol ta'u qe'eesaarraa buqqa'ee qorraa waxalamaadha kan inni jiru jechuudha. Adeemsa kana keessatti uummanni 54,000 ol ta'u qe'eesaatti qubatee jira. Ammas aanonni fi gandoonni abaaboo shanii irraan qulqulloofne jiru. Shiftaa beeninirraa diina irraan qulqulloofne jiru. Fiinxaleeyyii afaan Amaaraa dubbatan diina Oromoo ta'anii achi ba'anii caasaa nageenyaa kan federaalaa irratti caasaa nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti kan dhukaasan uummata nagaa irratti kan dhukaasan fiinxaleessummaadhaan kan machaa'an bakki ittiin qulqulloofne jira. Lixa Oromiyaa irratti duuli ka jalqabame waggaa sadii caalee jira amma erguma bulchiinsi haaraan kun dhufee lixa Oromiyaa maal keessa akka ture hin beekne. Kanaafuu wanni amma lixa Oromiyaa keessatti garee finxaaleeyyii naannoo sadii maqaan isaanii Beenishaangul haa ta'u itti deemaa jiru kuni projektii mootummaa ta'uusaa kan itti shakkinu tokko kana ka'umsi isaa baay'ee. Kan biraa immoo amma garee finxaaleeyyii Amaaraa jedha armaan dura hoogganaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaas BBCtti gaafa dubbatan eessaay haleellaan tokko kiramuu natti fakkaata yeroo uummanni dhume garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa jedhee dubbate naannoo Amaaraa iyyuu hin jenne garee finxaaleeyyii afaan Amaaraa dubbattudha bulchaan godinaa kunis. Gareen tun eenyudha jechuun gareen amma Beenishaangul Gumuz National Movement waan jedhu wayii maqaa kennaniif waraana bilisummaa Oromoo maqaa shaneedhu gareen Amaaraa tun eenyudha ka jedhu adda bulchaan godinaa kun dhugaa tokko amanee jira. Caasaa federaalaatii kaasanii haga ganda waayyuu tuqaa deeggaa fi kiramutti
gareen humnoota amaaraa kun ijaaramtee uummata nagaa haleelaa akka jirtu amanee jira. Dhimmoota shanee Beenishaangul Gumuz waan jedhu dhimma dantaa siyaasaaf wal bira qabee haa kaasu malee wanni obbo Lamaayoon dubbate sirriidha aga tokko jechuudha. Amma asirratti wanti kaasnu inni kan biraan ammam gocha kana yookaan miidhaa gocha kanaan guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun uummata Oromoodha kan miidhamaa jiru. Guyyaadhaa gara guyyaatti dhalataa Oromoodha kan harca'aa jiru. Qe'ee Oromoodha kan saamamaa jiru. Qe'ee Oromoodha kan barbadaa'aa jiru. Uummanni kuma dhibbootaan kan lakkaa'amu kan buqqa'aa jiru uummata Oromoodha. Gocha kana waraana bilisummaa Oromoo yookaan qaama shanee jedhanitti qabuudhaan cinatti OBN gabaasa isaa kana keessatti wanti inni sheeppi godhe yookaan nu argisiisu fireem godhe nu argisiisuudhaaf yaalinni kan biraan maalidha? Akka waan waraanni bilisummaa Oromoo dhalattoota Amaaraa Wallagga keessaa buqqisaa jiruutti. Sanaan ammoo ajandaa biraa kan miidhamus Oromoodha. Kan bileem ta'us kan himatamus Oromoodha. Kan kana hundumaatti hojjetamu immoo qabeenya uummatichaati kan jedhamu miidiyaa Oromooti. Miidiyaa Oromooti jenna. Lakkoofsa kanaa wajjin wal qabatee waan dubbatoo jiraatu. Wal qabatee wanti ibsuu barbaadu bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Lamaayoon kan isaan jedhan nama 100,000 fi 28 ta'utu buqqaafame godina akka godinaatti jechuudhaan wanti isaan kaasan. Ragaan qabatamaadhaan qaama mootummaa keessa ta'ee namoota quuqama sabaa qaban irraa arganne kan mul'isu immoo kiiramuu qofatti nama 100,000 fi 20,000 oltu buqqee haga torban darbeetti jechuudha. Kan gidduu kana amma dabaluu danda'a. Amma dabaluu danda'a. Aanaa tokko kun beekamu. Aanaa guutoo giddaa keessatti namoonni 80,000 haga 100,000 ta'an buqqaafamanii jiraachuu Addis Istaandaard dabalatee miidiyaaleen gabaasaa turanii jiru. Aanaalee Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Eebantuu jedhee hedduudha. Abee Dongoroo dabalatee. Waayyuu Tuqaa Deeggaa. Giddaa ayyaanaa bakki uummanni irraa hin buqqaafamne hin jiru. Gandoonni guutummaan guutuutti aanaan kiiramuu amma fakkeenyaa fi magaalaa kiiramuu jedhamtu irraan kan hafe gandoota hunda keessa hawaasni buqqee akka jirudha ragaan qabnu kan mul'isu. Akka waliigalaatti gaafa walitti qabnee ilaallu ragaan uummataa fi qaamolee mootummaa kanneen quuqamaa hawaasichaa yookaan rakkoon hawaasicharraa gahaa jiru isaan miidhurra ragaan arganne kan mul'isu gama 400,500 haga walakkaa miiliyoonaatti kan deemudha uummanni buqqee jiru jechuudha. Haa ta'uti ragaa kanas gadi qabuudhaan irra dibuudhaaf yaalanii jiru. Gama kan biraatiin dabisaan hojjetaniiru jedheen yaadu as gabaasa kana keessatti gabaasa kanaan wal qabate akka waan haleellaan kun xumuramee uummanni gara qe'eesaatti deebi'u jalqabeettidha kan isaan dhiyeessuudhaaf yaalan. Nama 54,000 jedhanatti fakkaata. 54,000 ta'u gara qe'eetti deebi'eeraa jedha. Garuu haga har'aa haga stuudiyoo seennutti uummanni qe'een irratti gubataa jiraachuu, qe'een manca'aa jiraachuu, buqqaafamaa jiraachuu fi ajjeefamaa jiraachuudha kan gabaasa kan uummatarraa argataa jirru jechuudha. Darbee gabaasa kana keessatti wanti si gaddisiisu inni kan biraan waa'ee qabeenyaadha kan haasa'ame. Qabeenya boru bakka buusuun hin danda'ama qabeenya bade. Waa'ee lubbuu namaa darbe tokko wanti isaan kaasan hin jiru as keessatti. Gochi duguuggaa sanyii irra deddeebiidhaan giddaa ayyaanaatti jedhee kiiramuutti jedhee amuruutti jedhee guyyaa guyyaadhaan gochi duguuggaa sanyii osoo raawwatamaa jiru waa'ee lubbuu namaa haleellaa kanaan wal qabatee darbee waan tokko wanti isaan yoo hin tolchan jechuun bita miidiyaalee mootummaa Itoophiyaa kana nuun cuftin beekne riyyooti ta'e hedduun turte isanillee miidiyaalee tun kee waan turtaniif hin beektan amala miidiyaalee Itoophiyaa keessatti ilmi nama beela'ee gabaasuun barbaadu miidiyaan Itoophiyaa beelba'ee gabaasuu barbaadu midhaan kuntaa tokko bite yoo namni miiliyoon tokko beelaan dhume akka hin dhageenyu godhe yoo 20 midhaan bitkaanii beelbaaseedha beeli namaniin beelbaasu dubbataa jechuudha kanaafuu kun miidiyaa jechuun hin dandeenyu miidiyaa bara wayyaanee hanqatu kuniin seena dhala namaa keessatti ani gaazexeessummaa OBN fadaawwadhu gaazexeessa ta'uu kiyyan na jibbisiisu dhugub dubbachuuf jechuun ilmaan Oromoo achi keessa hojjate jibbirran qabu yookaan miidiyaa afaan Oromoo dubbate jibbirran qabu garuu akka miidiyaatti dhaabbachuu hin danda'u miidiyaa dheenillee yaamuu hin danda'u kana gana bira kunna amma wanni ta'uu jira maali siif xaabrish dhiifama wanni ta'uuf deema siyaasa Itoophiyaa kan bara 2021 jalqabni waan miidiyaa kan keessatti irra dubbachaa turree fi waan gees godhu tokko jira. Wamnu gees godha turreetti ta'ee ammallee waan gees ta'uuf deema tokko dubbachuu barbaada. Wanni ta'uuf jira OBN faan yookaan qondaaltoti mootummaa kan maantana ragaa imu fedhanii ragaa dhugaa mormirra kutanii mani. Dhugaa mormirra kutanii himuun danda'an. Dhugaa yookaan akkasiin jirtutti mani yookaan hin soban malee dhugaa mormirra kutanii himuun kun gara isiin nu geessitu waliin laal. Karoorii kunini project guddaa yoo biyya amma qabate deem karoora ammaan tan uummata balleessuu jiran kan karoor kan akkamitti fayyadaman seeta gaafum maqaa shaneef junta jedhanii kaasan uummata fixu jalqabanii garee Tigraay heewwa tokko kaanii junta jedhanii garee juntaa sun mormuu fakkeessanii garee dargaggoota tokko hundeessanii turanii beekta samri jedhan
hin beektaa miti. Saamriin ka wannootti nama fixxee mire. Garee wayii hundeessanii garee dargaggoota wayii hundeessan garee sun hoogganaa warra namicha Tigreen Ijjeef Kaaneen mataan isaa mucaa sun hoogganaa tolchanii jechuudha. Tigreen ammoo maal goote irra baratte warri junta ennaan junta jechuun hiika biraan qabdu Tigree guutuu balleessuuf deemanii qolachuu qabnaa itti ofirra dhoorte jechuudha. Oromoo wagga sadii guutuu opdiyooni maqaa shaneedhanii kireet godhaniin kun maqaan kun difeem distiroo kaa'in sun diifoorii saniin Oromoo guutuu balleessanii Oromoo ta'an ufii fixan. Taan finxaaliyyaa akkana tan itti naqanii fixan. Taan beelaan fixan. Taan hongeen fixan. Taan buqqisanii fixan. Dhumirra maal tolchan seeta taan mata waliin dhaanii fixan. Dhumirra fixanoo dabran eenyuun warri dhumirratti obbaasuuf deeman obdiyootan jechuudha. Garee OBN taan dhuga dhoosittan finxaalayyi namaa Oromoo guutuu xaraddee irra baate sabab maqaa Oromoo himattaniif isan nyaatti jechuudha. Warri sun hubachuu dadhabee sadarkaa kanatti gammaattu mas Oromoo taphachuuf yaadu barkum 2022 Rabbiin jedhe. Wanni nu arguuf jiru dabii uummata Oromoo irra waggaa afran dabru godhama ture. Opdiyoor dhaqqabuuf deema OBN san dabalee sasseedha dhaqqabuuf deema jecha kan naa qabadheedha Abiraam san terbuusin fedha. Uummati keessuma aanaan eenyu kan tibbana Wallagga bahaatti ka dhiyaatu waayyuu tuqaati moo guutoo giddaati. Guutoo giddaa. Iyyaa kan naqamte magaala naqamtetti dhiyaatu. Kiiloomeetira muraasa. Muraasa yaa naannoon tuni arma dura yuuneen illee deemee ture laftan iyyaadha yeroo finxaaliyyiin naannoo Beenishaangul Gumuz uummata kana buqqisanii turan. Ummati kun marsaa lama buqqaa jira jechuudha. Ani amma ganda Ukee jedhamtu magaalaa Ukee xiqqoo jedhamtu aanaa guutoo giddaa tanallee deemee ture. Hedduu si gaddisiisa. Marsaa lama buqqa'ee dhiyoo kan ammoo kan dhagaa turre bulchiinsi yuunivarsiitii Wallaggaa hojjettoota isaa fi akka yuunivarsiitii institushiniin sun maallaqa guddaa walitti qabee midhaan uummata buqqa'e kanaaf oolu aanaa kiramuu fi bakkeewwan garaa garaatiif geessuuf jedhee karaan itti cufan. Warri karaa cufu immoo gareedhuma uummata fixu tana. Look, haga har'aatti bulchiinsa yuunivarsiitii irraa ragaa argadheen midhaan uummata sababa finxaaleyyii kanaan buqqaaniif jedhamee walitti qabame magaazana keessa jira. Waan si gaddisiisu jechuudha. Bakkee walitti bu'iinsi jiru hundumaa Horroo Guduruu aanaa Amuruu jechuu dandeessaa Jaardagaa Jaartee Kiiramuu every warada bakkee haleellaan jiru hundumattuu dursee neetworkiin akka badu bilbil akka badu jiraattota irraa irra deddeebiin dhagaa jira. Kibba Oromiyaallee wanni wal fakkaataa jiru wanni akkana. Kanaafuu qaamni neetworkii balleessu eenyu mootummaadha jechuudha. Kanaaf qaamni piroojeektii kana raangochaa jiru uummata keenya bakkeewwan garaa garaatti ka ficcisiisaa jiru ka finxaaleyyii kan itti bobbaasee jiru qaama biyya bulchaa jiru akka ta'e walii galuu ni danda'a. Asirratti waa tokkotti dabaluutan barbaada guyyu yoonaaf ayyamte maalidha kan isaan gochaa jiran ummata qe'eerraa buqqee dandamachiisuu yookaan bakka inni buufatu bakka inni qubatu kennanii fi haala inni itti gargaaramuun irra jiraatu haala mijeessuun haa afuuti. Ana Jaardagaa Jaartee fa'itu wanti ta'aa jiru gaafa uummanni haleellaa kana baqatee sababa haleellaa kanaatiin buqqee gara magaalaatti baqatu poolisiin reebeeti kan inni ofirra deebisu jechuudha. Reebee ofirra deebisee gara qe'eetti deebisee uummanni dhumaatii kan biraatiif jechuudha kan inni saaxilamu. Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taatee qabatamaadhaan mul'atedha kun odeeffannoo jiraattotarraa argan miidhamtootarraa argan. Gama kan biraatiin carraa kanaan osoo sagaleen ta'inii fi kan hin darbine yeroo kanaan dura waggoota muraasaan dura Harargee irraa namoonni buqqaanii garas qubsiifaman illee ni jiru. Yaada as keessa warri Harargee hin jiru. Aanaalee garaagaraa keessa qubsiifamanii sababa hongeetiin aanaalee garaagaraa keessa qubsiifamanii kan jiran ni jiru. Isaan kun illee adda durummaadhaan warra haleellaa kanaan miidhamaa jiran ta'uudha. Uummanni kan inni himataa jiru kanneen akka aanaa Sibuu Sireefaa Guutoo Giddaafaa keessatti adda durummaadhaan warra haleelamanii bifa kanaan buqqaanii dhumaa jiran ta'uu odeeffannoon qabnu ni mul'isa. Sagalee nuuf jechuudha. Dhuga iyoon waan si gaddisiisa anamma kibba Oromoo kibba Itoophiyaa keessallee fakkeenyaaf Beenchi Maajii Beenchi Shakkoo bakkeewwan garaa garaatti uummati buqqaa ture uummata Wallooti baay'ee 1977 bara beelaa Mangistuu ture Mangistuu Hayilamaariyaam bara ture mootii uummata Walloo keessaa buqqa'eetu gara caalaan warri Harargee illee kan maqaa dhoofte uummata Wallooti. Ummati kun waggootaaf waliin jiraata ture. Basically ummata Amaaraa fakkaatee mul'achuu danda'a. Ummata Wallaggaa keessa jiru, ka Ilubaaboor keessa qubatee jiru, ka kibba Itoophiyaa keessa naannoo kibba Dabuub jedhan keessa qubatee jiru ummata Wallooti. Maqaa eenyummaatiin bara wayyaanee illee ummati dhumaa ture ummata Wallooti beekta. Ummati kun ummata waliin jiraachaa ture. Ammallee gara fuulduraatti waggoota dheeraaf ummata waliin jiraachuu malu jechuudha. Garuu akeeki mootummaan karaan mootummaa itti deemaa jiru kuni ummata Amaaraa fi ummata Oromoo walitti buusuu akka ummata Tigraay fi ummata Amaaraa gidduutti godaanni hoggaa meeqa uuman sana
Amaaraa fi Oromiyaa uummata Oromoo gidduu godaannisa waggaa meeqa uumanii basically projektiin Itoophiyaa fayyadullee miti. Projektii mootummaa Abiy Ahmed fayyadullee miti. Gara fuulduraatti Itoophiyaa disintegrate gochuu waan danda'aati malee. Itoophiyaa isaanawwan ijaaradhee abjuu akkasii waan isaan irraa fayyadamanii tarii uummanni kun jireenya isaatti golgoleessuudhaan egeree isaatti dukkaneessuudhaan rakkoo irra buusuudhaan waa'ee rakkoo isaa qofa akka inni yaadu gochuu sanaan qabsoo isaarraa akka inni fuulduratti hin tarkaanfanne jiruuf jireenya isaa karaa nagaatiin geggeeffate akka inni mirga isaa hin gaafanne gochuu natti fakkaata. Wanni yoon jarsu malee disintegration Itoophiyaa nagaan jaala disintegrate hin taatu dhiis jechuun harka nama taate harki irra buqqee nagar malee projektiin guddoon abiyya jechuu jiru yeroo baay'ee deddeebina dubbachaa turre beektaa bilisiginnaa karoorisii guddaa yaani uumat biyyatti garboomsite beelaan garboomsite makaraan garboomsite rakkoon garboomsite uumat jilbiifachiifte bultu hardiin takkattiin isiin harka qabsuun ammaana coonnee uumat ammoo hin dandeettu ammaana waliigaltee biyya bulchuu hin dandeettu amma maali conflict interpreneur yoo sirra qabxiin harkasi dhaqatte carraan ati qabdi kanuma guutuu Itoophiyaa keessa guutuu Oromiyaa keessa jechuudha guutuu Oromiyaa keessa xaalii jira kan fakkaata uummati Wallaggaa bakka jirutti akkan jira uummati kibba Oromiyaa waa wal fakkaata baay'ee waan isaan ajaa'ibaan isaan ijjeessa uummata waraan baqatee dhuuf uummata beel baqatee dhuuf uummata hongee baqatee dhuuf uummata buqqaatee akkana gubachuu baqatee dhuuf karaatti cufani neetwoork irra dhaamsan motor saayikilii akkasiin isiin seeni tolchanii jechuudha kun ammoo maal tolchan jedhe waraani ballees rakkoon balleessitiin bada khaan maal jedhan diqqa khaan cabsitee bulchuu rakkoon Itoophiyaa guddayyoon baay'in Oromoo dhaamsuuf projektiin Abiy Ahmed qabate deemuu kan fakkaatu jirti OPDOlle taatu OBN ille taatu warri miidiyaa Oromoo keessa hojjetanillee nagdan sanu dhagaa projektiin godhuu jirtan kun hardaaf midhaan isanti fakkaati borammoo maatii teessan isan dabalate akka isan nyaatu shakkiin qabu toopika kan keessa baana yoo gara Saudi Arabiyaa dabarra Saudi Arabiyaa illee rakkoon Oromoo yookaan rakkoon uummata Itoophiyaa kun biikee qofaa miti alalleet Saudi Arabiyaa dabalatee dabri Yemen akkasumas Liibiyaa keessatti baqattooti rakkoo jajjabduu jiraachuu deddeebiin gabaasaa turre arda Saudi Arabiyaa irratti xiyyeeffanna maaltu ta'uu jira jettammoo. Egaa rakkoo Saudi Arabiyaa keessa jirus haaluma wal fakkaatuun kanaan dura yeroo dheeraadhaaf irraa dubbataa turre jirra dhalattoonni Oromoo akkasumas lammiileen Itoophiyaa biroon kuma dhibbootaan lakkaa'aman manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararama hamaa dararama dhala namaatiif hin malle arguu irratti kan isaanii argamanii yakka biraa qabaatanii osoo hin taane dalagannee jireenya keenya fooyyeffanne jechuudhaan namoonni gara biyya sanaatti imalan qabamanii egaa osoo illee yakkamaan illee akkatti qabamu qaba beektee qabiinsa isaaniif hin malleen bifa kanaan namoonni dalagaa isaanii irraa qabamanii jiruuf jireenya isaanii irraa qabamanii erga dararamuu eegalanii waggaa tokko ol lakkoofsisanii jiru waggaa tokkoof ji'a 3 ji'a 4 sanaa ol namoota hidhamanidha namoonni amma arginu kuni yeroo garaagaraatti dhibee irra bu'anii qaama isaanii irratti illee wantoota mul'atan bifa suuraadhaan illee wanti argisiisaa turre inni jira kun hundi nyaata gahaa dhabuu qulqullina dhabuu haalli qabiinsa isaanii rakkoo hammaataaf saaxilamuu sarbamiinsa mirgoota dhala namaa hamaadhaaf saaxilamanii jiraachuudhaan wal qabate rakkoo jajjabduu keessa bu'anii jiru hedduun guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuu isaanii dhabaati kan isaan jiranii manneen hidhaa hedduu keessatti akkasumas giddugaloota hedduu keessatti ukkaanfamanii kan jiran namoonni kuni mootummaan Itoophiyaa lammiilee kanneen dhimma irraa hin qabu rakkoo isaan keessa jiran inuma beeka miidiyaadhaanis yeroo hedduu numa gabaasnaa bifa gama sooshaal miidiyaadhaanis wanti deemunuma jira osuma beekuu osuma argu lammiilee kanneen irraa dhimma waan hin qabneef sababa isaan hidhamtoota ta'aniif hidhamaan egaa maallaqa hin qabu yeroo ammaa diiyaaspooraa jedhanii waamaa jiru diiyaaspooraa jedhanii lammiileen Itoophiyaa kottaa biyya gara biyyaa galaa jedhanii waamaa jiru isaan kun garuu waan harka qullaa ta'aniif waan hidhamtoota ta'aniif mootummaan dhimma isaanii hin godhanne isaan kana gara biyyaatti deebisuunis hin danda'amne haala kanaan rakkoo hammaataa bu'anii jiru. Al-ain waan kana wal qabate waan gabaase qaba kanarraallee dubbataa deemna. Viidiyoo nama tokko ka gabaasa Al-ainiin duratti jiitu viidiyoo namoota manadhaa keessaa nu erganii tokko gadhiisitu walitti eegu. Allahi wa barakatuhu ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota imaan Oromoodhaa kan bahaa kan dhiyaa kan kaabaa kan kibbaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo isin jirtanitti isin haa ga'u. Akkuma argaa jirtan kana nuti hidhamtoota mana hidhaa Saudi Arabiyaatti argamna. Haalli nuti keessa jirru baay'ee ulfaataadha. Akkuma argaa jirtan kana kan irra bullu kun obalaadha. Kan uffataa jirru feestaala kana akkuma argaa jirtan. Amma namoonni isin amma akkatti argaa jirtan kun warroota waggaa tokkoo fi walakkaa waggaa tokkoof ji'a 3 waggaa tokkoo fi ji'a 2 namni waggaa tokkoo gadi as keessatti hin jiru.
kanaaf bifamaanis hedduun keessatti jira dhibeen akka asaasiyaa hir'ina nyaataa irraa akka dhufu namni kun tokko fayyaan qabu halkan guutuu of coraa bulaa of dhidhiisaa bulaa kana keessaan dhibeen TV as keessatti mul'ataa jira namoota hedduun biraa baasanii ji'oota sadan dabran kana keessatti nama sadiitu nu biraa godaane kanaaf bakka jirtan ilmaan ayyaa sagalee nuu ta'a miidhama hamaa keessa jirra nuu birmadhaa maaloo nuu birmadhaa bakka jirtan hundaan aktiivistoonni peejii addaa qabdanis sagalee nuu ta'a miidiyaaleen hundinuu sagalee nuu ta'a miidiyaaleen dhimmi lammii Itoophiyaa yaachisu hundi keessanuu akka sagalee nuu taatan baay'ee miidhamne jirra baay'ee dadhabne jirra guyyaa irraa gara guyyaatti miidhamni keenya nutti as deemaa jira namni mana fincaanii yoo ka deemu taa'e ol hin deebi'u nama baatee dhiigaa lafa dhaha hir'inni kun marti nyaata dhabuurraa gartee ilmi dhiiraa taphatti hin qabuuf lubbuun nu keessa jirti har'a geenne malee baay'ee miidhamne jirra maaloo sagalee nu ta'a nu birmadhaa bakka jirtanii nu gargaara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن جالكم تايلمان الدنيا لا تكمل. ودوني منا كذا تركتم بوتون غاني دم تودا. سودرابيا كذا ترجماني. كنيني ودا تقول سدي أول كماله ودا كذا ديتي مدي. أول نقولي بوتون سبب نزيد تمي دما جروب تو كونجي بدي تكمله منا إذا أنا كذا درama جرا. Nyata duga juga nargatu, dibe cipto namni be walla le hindiru kanangkin nyata araru. Amma dukkumni TV sababa qorraa irraa kan dhufu namoonni hedduu as keessatti nu harkaa dhibamanii kan nu bira dhumanis hedduu jira haa ta'u akka sagalee nu ta'an barbaanne uummanni Oromoo bal'aa gama nyaatatti yoo deebine saanii tana takkitti nama afur shaniin gaafa nama jaha waliin arga. Manneedha Saawudii magaalaa guddoo Saawudii akkanumallee Riyaad Jiizaan baadiyyaawwan gammoojjii Saawudii Arabiyaa keessatti manneedha baay'eetu jira. Lammiileen Itoophiyaa dhalattoota Oromoo baay'eetu achi keessa jira. 100,000 kan lakkaa'amantu achi keessa jira sababa hojiitiin. Manneenidha akkuma argitan kana fakkaatu. Mana tokko keessa nama 500tu jira. Waggaatti yeroo tokko uffati kan kennamuuf gabaasa ala'iin gubbaatti ilaalaan ture. Waggaa tokkoo fi walakkaa ol nama hidhamee jira as keessatti. Bifa kanaani kan namni jiraataa jiru waan hunda caalaa baay'ee garaana nyaatu dargaggoonni kunneen dargaggeeta warra biyya jijjiiruu danda'an biyya keessatti hojjetanii biyya san Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sanallee naannoo sanallee ijoollee jijjiiruu danda'antu stateless homeless ta'anii biyya namaa keessatti hiraarfama dhala namaatiif hin malle jiru argaa jiranii. Waan baay'ee suukkanneessaati biyya dhaba abbaa dhaba lammiilee teenya kan hundumaa kan geessu. Waan kanarra waan tokko Abrahaam Hakitan sabachuu dandeenyu biyyi Saawudii Arabiyaadhaan tun inni biyyi guddayyoo hojii gargaraatii fi lammiileen biyya kakka biyyisuuntu dhufanii ittiin jireenya fi jijjiiruuf hojjechaa turan. Lammiileen Itoophiyaallee waggaa baay'eef laftan keessuun qubachaa turanii waggoottan 3 dabran kana bara biyya ammati. Wanni cufti waan waggoottan 3 dabran jedhan waan mootummaa biyya ammar qeequuf miti. Mootummaa biyya ammar qeequu qofa don ta'ini yoo danda'an silaa silaataa dhugaan jiraata angora remove hara danda'amuun. Either by force, by hook or by crook. Fonqolchanii mootummaa seera dhiyaachuu qabu jechuudha biyya amma dabalate dhuga dubbachuu dansa. Maaliif waggaa 3 dabra kan uummata biyyatti hagan qaama argaa yotte walama jiraachuu danda'a walama gees godhuu dandeenye. Tokko salphini biyyatti kee jirtu har'a haate uummati biyya lafa uummati Itoophiyaa tuffate sadarkaa kanatti adamsuu ka'ee jechuudha. Lammi Ameerikaa tokko fudhadhi lammi Itoophiyaa tokko fudhadhi jechuudha. Lammiin Ameerikaa tokko inni dhuunfaa faambii nama keessa du'e miidiyaaleen kabareeyya gamgaa kennaniif akka dhala namaatti Keeniyaa maaliif Ameerikaa yaada Keeniyaa lammi Keeniyaa lammi Suudaan tokko fudhadhi biyyiti har'a akka lammummaatti ni ilaalamni biyyiti ilmi nama keessa salphate biyyi mootummaan tante ma waliin sugubu biyyi mootummaan tante viidiyoo waraabaa si qabu biyyi mootummaan kan gadootu waan feettaate dhimmi sirraan qabaanne uummati biyyi akkamiin si kabaja lammeessoo saboota jijjiiredha shakkaniin jechuun mootummaan Abiyyi Ahmad imbaasaa hin qabu riyaada keessa imbaasiin qaba imbaasiin Itoophiyaa kun lammiilee tan seef tolchuuf maal hojjechuu jira fakkeenyaaf kaasuu bilbiliin kaasuu Ameerikaa irraa Kanaadaa irraa maan irraa warra horii qab diaspora ammaan tan faranjii waan birii dhoowwateef waan hiyyoommatee fi faranjii yaamichi godhaniif warra Ameerikaa jiru diaspora yaamichi godhan kun dhala namaatii miti waan tokko itti darettiin fixa yeroo baay'ee waan kan irratti armaan dura dubbadhin beeku bara 2016 15 beeku bara ISIS lammiilee Itoophiyaa nam 30 Yemen keessa qaqqalte maani Sooriyaa keessa qaqqalte Liibiyaa keessa qaqqalti Itoophiyaan cufti boottee lafti gargalte miidiyaalee kabajaji kennaniif barsu wayyaanee bulcha nam 30 kadhumateef dharta akka wayyaaneen gaafas bulchutu lammiilee suni gaddite boottee uummati biyyatti hiriirba barana uummati Oromoo 480 Yemen keessa gubate Abiyyi Ahmad fuul Facebook isarra yabarreesse waan dhibidiisi tan isan gaafadha kanaafu
mootummaa sadarkaa kiraateeriyaa mootummaan guun mootummaa sadarkaa kiraateeriyaa mootummaan guun murni shiftaa hadhal namarra dhimmi hin qabne halamiila ofirra dhimmi hin qabne hayar waan nyaata argat nyaata fedhe si jees kasi gurgur kabi gurguru waan bi bulchuu fi ummati keenya sadarkaa kana salphatee haali jirkan fakkaataa jechuudha. Amma eenyutti jinaaf gaafii kanutta bitta kana mootummaan dhimmi namirraa hin qabne. Yuune yaada kee poolisiin Saawudii maal jedhaan jira kana akka gabaasa kanaatti itti uffisara. Tole kan poolisii Saawudii asumti irraa dubbatta sasiifanii dhiisa. Al-Aayil namoota inni dubbise keessa waa muraasa yaada isaanii dhiheessuudhaaf Madiinaa Nuuruu nama jedhamtu dubbisee ture Al-Aayil gabaasa kana keessatti kutaa tokko keessatti nama 500 taane hidhamnaa jechuudhaan kan isheen gabaaste. Namoota 500 kana keessa daa'imman jiru kan maatii wajjiniin qabamanii haadha wajjiniin qabamanii hidhaman jiru kan achi keessatti dhalatan jiru guyyaadhaa gara guyyaatti daa'imman kun nyaataa fi kunuunsa dhabuudhaan du'aa jirudha kan isheen jette. Namni guyyaadhaa gara guyyaatti du'aa jira. Sanuu manni hidhaa nurraa hin banamu jette. Yeroo namoonni duraa dhukkubsate jennee iyyuu manni hidhaa hin banamu tasuma nurraa hin banamu. Gaafa namni du'u sanuu reenfa waliin guyyaa 2-3 bullee kadhaa meeqaan dhufaniiti reenfa nurraa kan isaan gadi baasanii guyyaadhaan lubbuu namaa bifa kanaan dhabaati kan jirru jechuudhaan mana hidhaa Shimashiitiitti kan isheen yaada kana kennite. Egaa ofumaaf iyyuu daa'ima qabdi namni kuni daa'ima ishee guyyaadhaa gara guyyaatti hubaatirra bu'ee lubbuu isaa dhabuudhaaf yaaddoorra jiraachuu isheeti kan isheen ibsitu. Achuma Saawud Arabiyaa kaampii Shimeetii jedhamu keessaas nama dubbisee jira Al-Aayil. Kaampii kana keessa qofa nama 30 hanga nama 40tu hidhamee jira kaampii kana keessa qofatti jechuudha. Isaanis akkuma jalqaba Abrahaam Eere yeroo garagaraatti bilbila kadhannee bilbila namoota lammiilee Baanglaadeshtu nyaata nuuf dhiheessaadha kan inni jedhe. Bilbila isaanirraa kadhannee imbaasiitti yeroo hunda bilbilee guyyaa tokko bilbila nurraa hin kaasani. Waliigalaan mootummaan nu dagatee jira. Mootummaan nu hin barbaadu jechuudhaan wanti isaan kaasanii. Mootummaan Saawud Arabiyaa mootummaan biyya sanaa nuun as keessatti sin dararuudhaaf fedhii hin qabnu sin barbaannu akka sin biyya keessanitti deebitan barbaanna haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa waraana keessan jira hin barbaadu waan jedheef mootummaa lammiilee ofii hin barbaadu jedhu rakkina keessatti qabatanii ijoolleen kun walakkaa beekama karaan isaan ittiin gara Saawudii deeman iyyuu rakkoo hamaa qaba bar karaan wal'aansoo meeqani Saawudii kan deemtu asii Itoophiyaa kaatee Jibuutii Yaman geesse Yaman irraa Saawudiitti deemta ruutiin isaa akkas ruutii sana geessu seeraan deeman illee namoonni as keessatti danqamanii jiran ni jiraatu yoo kana mootummaan Saawudii jumlaadhaan namoota Itoophiyaa jedhaman hundumaa isaanii waan hidhaa tureef 50-50 dha namoonni karaa miilaan deemanii Saawudii keessa hojii fi gara Saawudii deeman carraan isaan Saawudii gaanii Yaman keessa darbanii Saawudii gaanii carraa hojii argatanii dararaa lammaffaa kanaaf saaxilamuu isaanii 50-50 gariin isaanii galaanatti nyaatamaa jiranii gariin isaanii duriyyeedhaan qaamni isaanii gammoojjii keessatti gurguramaa as ga'e warri kun mana hidhaa keessatti wanni isaan qunnamu waan takkaa lama jettee ibsitu miti nama mana hidhaa keessa nama mana hidhaa tokko keessa nama 500 waggaatti yeroo tokko uffata tokkittiin nu kenna poolisiin Saawud Arabiyaadha dhibeen argansu amma TB jira qufaa jira koronaa jira daa'imman kichuu haawwan hoosisan haawwan dhibee garaagaraa qaban namoota maanguddoota dargaggoota achi keessa jiran yoo yaaddu baay'ee ulfaataa akkuma yooneen kaase mootummaan Itoophiyaa isin hin barbaaduu fi malee poolisiin Saawudii kan nuun jedhu nu dhimma isinirraa hin qabnu mootummaa keessantu isin barbaaduu isin rakkasaadhaan. Itoophiyaan mootummaan qabdu akka waliigalaa jal sararri haa dubbannu garee mootummaa kiraateeriyaa mootummaa guutuu miti kunin garee murni shiftaa waan taateef. Inni yaa mootummaa Itoophiyaa deebii kennee jira alayin gubbaatti Diinaa Muftii hojii godaantota biyya Saawudii gara Itoophiyaa deebisuudhaaf duula dhiyootti eegalledhanii duula kana hin laalla armaan duras yeroo garaagaraatti namoota deebisneedhanii lakkoofsa guddaa waamaa turanii 100,000 waamaa turanii. Aga yoona lammiileen keenya Saawud Arabiyaa keessatti dararaa wal fakkaataan hin cinne duula ambaasaadar Diinaan faa jedhan kana dullee laallacha gara Ayya Abrahaam Ulfaadhi haalii jira kan fakkaata biyya Oromiyaa irra dubbanne gara Saawud Arabiyaa deebine jirra mallee biyya deebuu jirra haleellaan godhamuu jirtuun khaanidhaan khaan ijjeessa lafootiin khaan ammoo lammiileen Itoophiyaa dirooniin dhumuu jiran jedhanii dirooniin Itoophiyaan uummata Tigraayin gataa baatee Oromiyaa deebuu dubbatama kanaan wal qabatee ana dugda naannoo gaara Boraaritti
booraatti aleellaan godhamu uummatirraa qulqulleeffannee turra gaala kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo tachi qubatee jira jedhanii mootummaan Oromiyaa keessatti xuyyooraan nama dhuu jira jedhanii jiranii kanaan wal qabate waraana bilisummaa Oromoo leen ibsa baasee jira gaggabaabsaa irra dubbanne. Gabaabsiin haleellaan yeroo garaagaraatti kutaalee Oromiyaa keessatti turee jira walloo marsaa hedduudhaaf I don't know ani Tigraay keessatti haleellaan xiyyaaraa fi diroonii haga kana baay'atu ta'eera jedhee yaadu ani. Haleellaa marsaa 50 kurnan hedduuti kan walloo keessatti gaggeeffamaa ture tibba namoo ka dhageenya haleellaan xiyyaaraa aanaa Zuwaay Dugdaa bosona Booraa jedhamu bosonni kun bosona cheenii guddaa qabu aanaa Itayyaa fi Dugdaa Booraa akkasumas naannoo Maqii kana lafa haguugee jirudha naannoo sanatti torban darbe keessa magaalaa Maqii keessaa natti fakkaata gara namoota 500 mana hidhaati baasanii turan dargaggoonni sana hordofee waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana socho'aa jedhanii haleellaa marsaa 3 qidaame roobii darbe roobii torban borii jechuudha marsaa 3 bosona Booraa jedhamu irratti haleellaa xiyyaaraa guddaa gaggeessanii hawaasa naannichaa akkanatti manitti aara guddaa ture bosonni gubatee ture naannoo sana qubati loonii fi beeylada hawaasi guutuun achitti bobbaafata ture sochiin garasitti jiru dhaabbatee jira. Qabeenya bosonaa guddaatu badee agayoonaa miidhaan qabeenya lubbuu namaa fi beeladaarra dhaqqabee hin gabaafamne garuu kutaa Oromiyaa bakka baay'eetti haleellaa wal fakkaatan akkasii humna waraana bilisummaa Oromoof jedhamee gaggeeffamaa jira. Haleellaan akka kanaa bakkee waraanni conventional ta'e waraanni fuullee jiruttu kagaaga'amu namoota nagaa akka ta'e qabeenya mootummaa fi uummataa akka ta'e beekama. Sun irratti akkuma waraana Tigraay daawwachaa turretti haleellaa waraanii mootummaa irra deddeebiin naannoo Tigraay godha ture lammiileen nagaa hedduun ijjeefamu. Ragala addunyaan qob qabdu waraanee Tigraayim xiqqoo boqonnaa walirra fudhatanii naannoo Oromiyaa deebi'anii uummata Oromoo khalaafirra waggaa afran dabre guduudanii yoo lakkoofsisa waaqa beeka am dabalataan ammoo xuyyooraan haleela godhabuu jira kanaan namooti nagaalleen du'a jiraachuu addi bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira yeewun sun irra dubbadhu. Addi bilisummaa Oromoo dhimma kanaan wal qabatee ibsi baasanii jira ibsa baaseen haleellaa dirooniidhaa fi humna qilleensaatiin bulchiinsi Abiy Ahimad yookaan mootummaan paartii bilisiginnaa irra deddeebiidhaan raawwataa jiruun namoonni nagaan Oromiyaa keessatti ajjeefamaa jiru jechuudhaan iddoowwan haleellaan kun itti raawwatame jedhee itti raawwatamuusaa mirkaneeffates eereetii jira addi bilisummaa Oromoo. Godina Shawaa Bahaa keessatti haleellaan kun irra deddeebiidhaan raawwatamuusaa kan amma Abrahaam eeruu dabalatee gara Karrayyuutiin illee taateen kun mudataa jiraachuudha ibsi kun kan inni eeru. Harargee lixaa naannoo magaalaa Mi'eessoo fi Machaaraatti haleellaan diroonii raawwatamuusaa lullee guyyoota muraasaan dura jiraattota irraa mirkaneeffannee wanti nuti gabaasne ni jira. Adda bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti eereeti kan jiru. Lafa baddaa fi gammoojjii Gindabarat Salaalee meettaa walqixxee fi kiiramutti haleellaan diroonii fi humna qilleensaatiin raawwatamu kun itti fufee jira guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun namootaa darbaa jira jechuudhaan ibsee jira adda bilisummaa Oromoo. Gama kan biraatiin haleellaa kanaan alattis qaamoleen waraana Abiy Ahimad tumsan waraana Eertiraa dabalatee humnoota Amaaraa dabalatee faannoo fi milishaa sila kaasnu dabalatee iddoowwan garagaraatti qe'ee uummata Oromoo gubuu lammiilee nagaa ajjeesuun itti fufee jira. Taateen deemaa jiru yaaddessaadha jechuudhaan wanti inni kaasee ni jira adda bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti. Gaaffii siyaasaa walqixxummaa fi kabajaa mirga dhala namaa biyyattii keessatti kallattii garaagaraatiin dhagahamaa jiru uummanni Oromoo barootaaf kaasaa turee fi haleellaan diroonii fi xiyyaaraa deebiin ta'u taa'anii mari'atanii rakkoo jiru mariidhaan furuutu furmaataa jechuudhaan wanti inni kaasee ni jira. Haleellaa diroonii yakka mirga namoomaa hamaa hordofsiisaa jiru kana keessumaa adda bilisummaa Oromoo ibsa kana irratti akka eeretti iddoowwan tokko tokkotti iddoowwan hedduutti haleellaan kun bakka jireenya namootaa irratti kan fuulleffate ture. Mandarootaa fi bakka jireenya namootaa irratti kan fuulleffate ta'uudhaan wal qabate immoo lubbuun lammiilee nagaa gaaga'amaa jira. Yakki namoomaa raawwatamaa jira. Gocha bulchiinsi Abiy Ahimad raawwataa jiruuni. Kanaaf Aboleen idil addunyaa jaarmiyaaleen idil addunyaa dhimmi ilaalullee dhimma kana qoratanii gocha kanarraa akka dhaabsistanii jechuudha wanti inni gaafatanii jira. Egaa ayyee akka waliigalaatti haleellaan mootummaan Itoophiyaa godhuu jiruun mootummaan Itoophiyaa yeroo tokko mootummaa qoflumaan najjeessa miidiyaa warra dubbatutti diroonii namni inni dhiyoo tana biyyoota Araba kanarra fudhatee uummata ittiin gatuu jiru akka nama wabeettiidhaan an teknooloojii akkas dhagaa'ellee hin beeku
it is foolish by the media rawana kasar gungi tokko si ceersiti abba barbaad sun ilaana dibafta abba barbaad haleelti bakka quttum namaatti buutu edani propaganda matana midani khonini drone nam hin qabne nam maleeyiti khonini meeshaname hojjate qillees gubban deemti bakka filatamti irra wadarbatti Tigray keessa kalala tursun ummata biyya far jirra kulkulleeffachuu dandeenyaacho boson keessa yoo lafaan dhooftu boson sun keessa bakka quttum namaati ilmi naman jira ilmi namaati bineensota bosona waliin gubuu jirtaa jechuudha maqalee Tigray naannoo Allamaxaa kan fada balate bakka hedduutti aleela xuyuura darbatan suni namoota gama dhumatan ragaa miidiyaaleen addunyaa harka qabanii warri dhimna mirran qabu Abiyyi Ahmad bade balleessu callaa karoora Abiyyi Ahmad aglubbuun jiru bakka harkin kennuun cabsaa hidhee ilmi namaa waan balleessuu jiruuf duguugi sanyii ayyuutti fufee jiru mootummaa Itoophiyaatiin duguugi sanyii dhaabedhanii gaafachuu hin danda'a mootummaa Itoophiyaa addunyaan yoo ilmi namaatiin dhaabsisuu qofa carraan jira malee Abiyyi Ahmaditti karaa kanaan dhaabata ibsi addi bilisummaa Oromoo kulee ibsu warra appreciating goona garuu gatiin qabeechuu diktaatarii harkanaan batokko yoo minaan jilbiifachiisan malee carra bira waan hin qabnee fi kanallee garuma keessa baana waan itti dartiisa. Diroonii hojii wal qabate basically amma armadura gaafa waraanni Tigraay keessatti yeroo jalqabaatiif diroonii fayyadaman ogeeyyiin teeknishaanonni diroonii kana raan godhaa turan lammiilee Itoophiyaatti jedhamaa ture. Akka jedhamu warri kun dubbisaa turre waa'ee teekinooloojii diroonii kana latest dirooniiwwan Turkii fi ka Chaayinaa kunniin warri muhaajir jedhaman ka winglong akkasumallee bayraktar jedhanii ka warra Turkii kunillee HD kaameraa qabu taargeetii rukutuu danda'u erga dhiyoo as teeknishaanota Middle East kana Persian Gulf keessa teeknishaanota wajjin fidatee dhufe yeroo Tigreellee gaafa waraana Tigraay walloo fi kaaba Amaaraa keessa baasu kanaaf HD kaameraa qabu taargeetii rukutuu danda'u bakkee meeshaalee waraanaa guguddaa jiran maal jedhani suufanii warra dhaquu danda'anii waan jedhamu jira. Teekinooloojii akkasii erga akka qabaatte ogeeyyii akkasii erga akka qabaatte maaliif namoota nagaa qe'ee nagaa keessatti uummata nagaa yaa warruma dhimmi ilaallatu hooggantoota qaqqabu malee trick asirratti wanti gaaffii sitti ta'u inni kan biraani riphee lolaa wajjin kan itti lola geggeessaa jirtu waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa riphee loltummaadha kan inni geggeessu riphee lolaa dirooniidhaan haleeltaa jechuudha riphee lolaa Teko wanni gaaffii namatti is childish is yoon ngira tabuma tabuyolle tarka qabdo opinion elmaana balleessu malee karoordi waan hin qabneef topical keessa baanuti gaafa Afrikaa qaxxaamurraa gaafa Afrikaa unkurii isaatti fufee jira odeeffannoo odeessaalee guyyaa dabreel irra dubbanne jirra dhimma Somaaleetiif Itoophiyaa fa Suudaan illee dabalatee ilaala turra Suudaan irratti xiyyeeffannaa sa'aatiin qabnullee waan deemuu jirtuu fi bulchaan Suudaan yookaan muummichi ministeer Suudaan Abdalla Hamdok aangoo gallakkisu murteessee jira Abdalla Hamdok eegi filatame waggaa 3 guunne baruma biyya Ahmad godhuuf waggaa tokkoon duuba qabate mootummaa ce'umsaa godhanittiin barcuma gubbaa kaanii namsuni amman gogadhiisuuf dirqame jira maal tachiin gaisan dubbadha arbuusa yaa Abrahaam Abdalla Hamdok akkuma Itoophiyaa keessatti jijjiirami ummati revolt godhee ummati mootummaa irratti okara kaasuudhaan mootummaa ce'umsaa ta'ee nama dhufe mootummaan Abdalla Hamdokiin hoogganam kun garee lama qaba akka irra deddeebiin dhagaa turtan gareen tokko mana maree birmadummaa Suudaan jedhani Suudaan National maal jedhan council sovereign council jedhamu gareen walakkaan waraana biyyattii irraa ijaaramte gareen tuni general Al-Burhaaniin hoogganamti gareen siviilii immoo nama kanaan hoogganamti gareen militarii kuni power grabbingiidhaan beekamti beekta aangoo dhuunfachuudhaan sanaaf irra deddeebiin dhiibbaa guddaatu ture irra caalaa immoo poolitikaa Suudaan kan hoogganaa ture garee Al-Burhaanii malee garee pupeeti ture jechuudha dandeessa gareen Hamdok kuni yeroo dhiyoo immoo Oktoobarii 25 jechuun fulbaana 20 onkoleessa 25 house arrest jara ture Suudaan erguma transitionin dhufee as irra deddeebiin ummati hiriira bahaa ture ummati kan gaafachaa ture aangoon mootummaa Suudaan harka waraanaatti bahee gara harka siviilii akka seenuudha garuu public revolt ida basically kan Hamdok illee mana hidhaatii baase house arrest jala kan baase yeroo dhumaatiif amma erga mana hidhaatii baanii walii galtee waraana wajjin transitional leaderii taate jedhanii erga walii galanii ummati ammallee didee jira garuu jaarsi sichi yani Suudaan hoogganuu hin danda'u jedhee aangoo gadhiisee jira.
Akkuma isin kaastanii Ministeerri Muummee Abdallaa Hamdook aangoo gadi lakkisuun isaa inni guddaan namoonni mormii dhageessisaa jiru. Mormiin isaan dhageessisaa jiran waraanni biyyattii bulchiinsa biyyattii aangoo bulchiinsa biyyattii keessaa harkaa fudhatu siyaasa keessaa haa ba'uu waan jedhudha gaaffiin hawaasaa inni ijooni. Uummata hiriira ba'ee mirga isaa falmatu kanarratti immoo waraanni biyyattii dhukaasa banuudhaan lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira. Kun kan isaan mufachiise Ministeerri Muummee Sudaan Abdallaa Hamdook sababa kanaan aangoo gadi lakkisuu isaaniidha. Gabaasaaleen kan isaan mul'isanii haa ta'uti aangoo gadi lakkisuun nama kanaa immoo inumaa biyyattii rakkoo biraatti geessuu mala jechuudhaan sodaan inni uume ni jira. Sababni isaas maalidha? Waraanni biyyattii kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu aangoo biyyattii guutummaatti dhuunfachuu barbaada. Qaama siviilii jedhamu kana yookaan qaama mormii hawaasaatiin aangootti dhufe kana guutummaatti aangoo irraa dhiibee yookaan akka inni hojii hojjenneef xaxee qabee aangoo biyyattii guutummaatti dhuunfachuu barbaada kan inni ture. Sababa kanaanidha kan inni Ministeera Muummee illee aangoo irraa fonqolchee ture. Ministeera Muummee amma ofii isaaniitiin aangoo gadi lakkisan kana jechuudha. Ministeerri Muummee kun aangoo gadi lakkisuudhaan wal qabatee ammoo hawwiin humna waraanaa biyyattii kan humni waraanaa biyyattii siyaasa biyyattii yookaan aangoo biyyattii guutummaatti dhuunfachuudhaaf qabu kana dhugoomsuu fi danda'a yookaan milkeessuu fi danda'a. Sun immoo ce'umsa Sudaan gara diimokiraasiitti taasiftutti illee balaa cimaa baatee kan dhufudha jechuudhaan akka yaaddootti qaamoleen garaagaraa kaasaa jiru. Yaa akka wanni guddoo nam ta'e siyaasa Afrikaa tan keessatti bara 1980 irra jalqabe siyaasa fonqolchi mootummaarra gara filannoo karaa uummataatiin dhufuu danda'an jedhan abdii ture. Wanni sun inni eegee abboorti raate bara 2013 irra jalqabe fonqolchi mootummaa baay'achaa dhufe. Fonqolchi mootummaa kunin yeroo baay'ee ka godhamu ka mootummaa fonqolchuuf humni qabu garee waraanaati jechuudha. Garee waraana walamatti amma Afrikaa rakkisa. Afrikaan amma bara 2013 as gamana fonqolchi mootummaa baay'inaan godhamuu jira. Achiin duub fonqolchi mootummaa sun nagaan fidu qe'ama buusa ture. Maal jedhani gareen waraana tun sila ujiinis mootummaa barree ta'e uummata rakkis waraanaan fonqolchite siviilii mootummaa ummata ta'uu danda'u bakka buusu. Am karoora akkam gooti garee waraana tun in fonqolchiti mootummaa ce'umsaan hundeessiti waggaa lamaan duuba aangoon mi'eeffatti achumaan uummata ukkaamsuu dabartee jechuudha. Yookaan ammoo maal gooti mootummaan karaa filannoo yookaan karaa tiraanzishinii wayi yookaan bulchaa warra du'e yookaan jijjiirame wayi keessa dhalata akkuma Itoophiyaa kan fa'a humni waraana walii walitti dhufu maal godha humni waraana waliin aangoo qoodataa jechuudha. Aangoo qoodatee uummata ukkaamsuu gam keessa Itoophiyaa akkas ilaaluu dandeenya. Keessa Itoophiyaa maas riivooltii Abiyyi Ahmad fide uummata fincila Abiyyi Ahmad fide Abiyyi Ahmad ammoo tiraanzishinii aangootti kennan. Garuu inni maal godha garee waraana cufu fiddare garee waraana suniin buskutii daabboon shawwade uummata ukkaamsuu deebi'ee jechuudha. Suudaan keessa waa wal fakkaataa ta'e maal godhani Umar al-Bashir fonqolfame jennaani mootummaan fonqolchuun mootummaa waraanaati. Mootummaa waraanaatu maal godhan sila akka barbaadanitti tiraanzishinii dabarse uummata akka kenni barbaadan. Inni aangoo gubbaan ripnaani mammarii wayini ijaaranii jechuudha. Mammarii lama ka waliin bulchu. Ka waraan keessa siivilii keessa. Ka waraana kun ammoo maal godhe garee siivilii ka uummata bira fudhatamu qabu ka Abdallaa Hamdook hin hoogganamu kan maal godhu ukkaamsuu kee jechuudha. Waggaa sadeen dabru wanni uummata fincilaa turee fi mootummaan siivilii aangoo muutar kan qabu jechuudha. Alburaanii waan fedhe hooggana finciltooti guyyaa guyyaan ijjeefamaa turanii ammaan tan alburaaniin Abdallaa Hamdook torbaan lama ammoo sadiin dura maan hojii lamaan dura aangoo deebi'uuf murteessa ture. Eegii qabamee dhameen duuba aangoo deebi'uuf murteessa ture. Amma maaliif aangoo gadhiisuuf murteessaa jedhanii ukkaamsaatti itti jabaatee jechuudha. Maal jedhaan namichi gubbataa'e waan asiin jalcallaa jecha kiyyaan bulchi taa'e. Uummati ammoo duu jira uummati aangoon akka duu jira an aangoo gadhiisee jedha. Am Suudaan keessatti jijjiirami yookaan nama dhuma yookaan jijjiirami num dhufa. Maal jennaani mootummaa siiviliitiin waraanii walii galee naan biyyattiin sun dhumatteef amma Itoophiyaa keessatti ta'uu jira. Amma eegi waraanaa fi siiviliin kan wal dhabtaate dhumirran namni dhumatu kadhumuuti malee soolishiiniin dhufuu danda'anii herreganii gaafa Afrikaa goolama akkana keessa jira. Gaafa Afrikaa qofa miti by the way bara Arab Springii kaasee biyyoota Afrikaa abdii ture beeki. Gaafa Arab Springii yoo siin jedhu gaafa Muammar Gaddaafii faan waggaa 10 dura fincila ummataatiin aangorraa bu'an qabsoon karaa nagaa mootummaa ce'umsaa ijaaree diimokiraasii fiduu danda'a kan jedhu abdii ture. Suni Tuniziyaa keessatti ta'eera, Aljeeriyaa keessatti akkanumallee Liibiyaa Egypt keessatti Sudaan Itoophiyaa dabalatee public revolt yookiin qabsoon karaa nagaa warraaqsi uummataa mootummaa jijjiiree jira. Garuu biyyoota baay'ee keessatti warraaqsi uummataa kun mootummaa diimokiraataa fiduu hin dandeenye. Mootummaan ce'umsaa waraanarra hundaa'e gara caala isaanii amma Liibiyaa keessatti Jeneraal Khalifa Haftar fa'a mootummaa amma harkaa qaban natti fakkaate yoo dogoggoruu baadhee Ijipti keessatti Jeneraalli mootummaa Mursii buusee Jeneraal Al-Siisiin aangoo qabatee
biyyattiin waan isin keessa jirtu hubachuu hin dandeessu. Itoophiyaa keessattis military person amma Abiy Ahmad hin dhufee mootummaa ce'umsaa filannoo fi gara filannootti ceesee mootummaa dimokiraataa ijaaree uummati abdataa ture mootummaa diktaatara ta'e jechuudha. Suudaan keessattis ka ta'e kanu. Rakkoon Afrikaa maal inni beektaa? Rakkoon Afrikaadha. Afrikaa keessatti wanni baramuu qabu tokkummaa inni mootummaa militarii ta'e hoogganni militariidha mootummaa dimokiraatawaa ijaaruu hin danda'u. Sammuu qabu. Wanni Suudaan keessatti ta'uuf jirullee very uncertain garuu gaagama guddaatu. Iddoowwan kanneenitti wanti argine maalidha muuxannoon argine fincila ummataatiin mootummaa aangoo irraa qaarisiisuun ni danda'ama. Itoophiyaa dabalatee fincila diddaa uummanni Oromoo qeerroon Oromoo taasisteen aangoo irraa buqqisuun danda'ameera mootummaa. Haa ta'uuti ce'umsi kun sirnaan hoogganamuu dhabuudhaan butamee jira. Biyyoota kanneenittis yoo ilaalte Sudaanis fudhadhu, Ijiptis fudhadhu, Liibiyaas fudhadhu, eessas fudhadhu. Aangoo irraa erga mootummaan buqqaheen booda hojiin hojjetamu yookaan uummanni qaama yookaan waraanatti kennee galaa yookaan qaama tokkotti kennee galaa sababa sanaan qabsoon uummanni gatii guddaa itti baasee fide bu'aansaa yeroo butamuudha kan itti argitu. Kanarraa kan itti barattu immoo dogoggora darberraa kan itti barattu inni kan biraan maalidha? Bor fuulduraaf tarii uummanni Oromoos haa ta'u uummanni biyya keenya qabsaa'ee sirna ganamaa galgala dhiiga uummatichaa xuuxaa jiru kana buqqisuu danda'a. Sanatti aanee buqqisuu qofa miti. Deebisanii biyya akkamiiti kan ijaaramuu qabu? Ce'umsa akkamiiti kan ce'umsi bifa kamiini kan hoogganamuu qabu? Waan jedhu irraa barachaa deemuudha malee qabsoon uummataa qabsoo sirriidha. Qabsoo sirna abbaa hirree buqqisuu danda'u akka ta'u arginee jirra. Sirnaan hin hoogganamu taanaan garuu sana booda carraan abbootii hirree biraa dhaluudhaaf qabu jiraachuu qabatamaadhaan nuti illee wanta argaa jirru. Ammas uummanni Sudaan ammas harka maratee hin ta'in. Uummata Sudaan dura uummata Oromoodha. Uummata keenyadha kan qabsoo karaa nagaa kanas eegale. Qabsoo uummata Oromoodha yoo jechuun hin danda'an gara Sudaanitti fi gara biyyoota birootti iyyuu kan babal'ate kan biyyoota Arabaa akkuma jirutti ta'e. Ammas buqqisanii jiru, Albashiriin buqqisanii jiru. Haa ta'uuti bakka Albashir qaamni dhufe abbaa hirreessa hamaa ta'e isas immoo aangoorraa micciiranii buusuudhaaf yaaliin isaan taasisaa jiran ni jira. Itti milkaa'uus ni danda'u. Sana booda maaltu dhufaa waan jedhudha. Amma jijjiirama booda waan dhufu irratti hojjechuudha malee akka muuxannootti fudhachuun gaariidha. Gaariin ta'aa midhaatu haaftee yeroo baay'ee akkuma garreetti kun maal jechuun fakkaata bineensi tokko as nyaatee yookaan horii sirra nyaatee wanni jedhu yoo ofirra jeeftee reef bineensi sun ofirra fageessee darbuu qabda jechuudha. Because yoo achitti jeeftee dhiiftee yaayuu jeeftee bira galte tokkoffaa achitti hin bukhaayin ajaan sun dhukkubsi fiduu dandeetta. Lammeessoo aja sataan hordofee waraabessi aja sun nyaachuudhaaf loon keetii sirra nyaachaa du'a jechuudha. Bulchoota Afrikaa tun diktaatar waraab bineensa akkasii bineensa hojjeessan ofirra fageessan malee dabarsan hin kennan. Kaan lammeessa wanni Afrikaa gaagaatanum jennee keessa baana yeroo hedduu siyaasaan Afrikaa nagaan argannee fi gamta Afrikaa warri dhaniin kana iddoom dhiyoota warri Abiy Ahmad faanam gareen biltsiginnaa dhiyootan obsas wanni warri waliin ta'a Afrikaa jedhee dhaadessuu jaalata. Gaafa Afrikaan qabsooftu warri jiran beennu dhiyootan dhaadessuu jiran. Bulchoota Afrikaa tun yeroo baay'ee yoo rakkoo nagaan geetta Afrikaa keessatti dhalte bulchoota Afrikaa tammaa Finfinnee ceeftituun warri Afrikaa kun maal jedhaan the daycare monkeys jedhaan jaldeeyyii oolma guyyaa paarlama kee ceeftee sooftii qabattee bun dhudde midhaan nyaattee raftu adoo abbaan fedhu wal balleessa dhimmi hin qabu. Suudaan inni gaafa wayyaan ilmaan Oromoo ofitti haallee deeggara turte yoo ammaan tana biyya Ammar Tigreef Oromoo fixulleen deeggarti oo Suudaan keessa wata illeen deeggarti. Dhaabbata akkasii gamta akkasii qabattee bakka adeemti hin jirtu qiyaamaan Afrikaa akkuma itti fufee jirti. Kanaafuu falii fonqolchan ennaani ufit dhiisuu dhabu Abrahaam waan erbuus buusuu danda'a. Uummati wabii qabaachuu qaba mootummaa ce'umsaa keessatti wabiin uummataa jiraachuu danda'u qaba. Dogoggorri guddaan biyyoota Afrikaa uummati Afrikaa bakkee warraaqsi uummataa mootummaa jijjiiretti raawwatan kanadha. Gaba odeessaalee keenyarraa dogolamne. Ayyee ulfaadhaa galatooma odeessaaleen keenya kardhaa kanuun fakkaataa waan nu daawwattaniif galata qabnu tooppikiin gurguddoo nurra dubban haleellaa finxaaleyyii Amaaraa lixaa Oromiyaa Wallaggaa keessaaf akkasumas Oromoo Guduruu Wallaggaa banuu jirtu dabalataan ammoo godaantota Saudi Arabiyaa rakkoo isaan keessa jiran isan daawwachiifne turre gazirni biltsiginnaa Abiy Ahmadiin durfam diroonii Tigraay fayyadamaa ture Oromiyaa deebis jedhanii kanaanis dugdaa keessa ana dugdaa keessatti bosoo wayii barbadeessuusaa dubbanne turre kanaan wal qabatee addi bilisummaa Oromoo illee ibsa baasee jira namooti nagaa duullee himatee jira dhumirra waa'ee Suudaan gaafa Afrikaa irra tuttuquuf yaallee jirra dubbiin gaafa Afrikaa tun bal'oo salaaftuu sanuu kee beektanii Itoophiyaatti irra baay'ate tanaaf callimne odeessaaleen keenya kan fakkaata waan nu daawwattaniif galata qabdu guyyoo waaroo abba jirmaa yeewun ingiraatiif Abrahaam Birruu turre. Jirada.